Ajjechaa fi gochi gara jabinaa raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti raawwatu Oromiyaa keessatti daran hammaatee itti fufee jira. Ibsa addaa bilisummaa Oromoo ABO seenaa keessatti gara jabinaa fi gocha ammeenyaa uummata cunqurfamaa mirga isaaf falmatu boodatti deebisee hin beeku. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa yookaan RIB paartii biltsiginnaan durfamu ammas gocha gara jabinaa fi sukkanneessaa dargaggoota Oromoo irratti raawwataa jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 30/2023 dargaggoota maqaan isaanii Hundee Bantii, Tamasgeen Dhinnaa yookaan Daangaa, Firoomsaa Biniyaamii fi Waaqtolaa Darajjee jedhaman Qeellam Wallaggaa Onaan Falloo ganda Suudii keessatti seeraan ala qabanii hidhanii turani. Dargaggoota kanneen erga to'atanii booda gara magaalaa Dambidolloo geessanii ganda Duwwaa 2 mana elektirikii keessatti hidhanii. Achiin boodas humnoonni mootummaan hidhachiisee bobbaase haala sukkanneessaan reebanii. Nyaataa fi dhugaatii dhorkatanii dargaggoonni kunneenis dararaan hamaan waan isaanirra ga'eef nu ajjeesaa jedhanii kadhataas turaniiru. Kanumaan dargaggoota hidhaman keessaa gaafa fulbaana 8/2023 dargaggoo Tamasgeen Dhinnaa jedhamu ajjeesuun isaanii gabaafame. Warri isaan isa duukaa turan eessa akka isaan jiran hin beekamu. Guyyaadhuma kana raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggoo maqaan isaa Galaasaa Jifaaraa Dhaabaa jedhamu bakka jireenya isaa magaalaa Amboo keessaa qabanii gara bakka dhaloota isaa Oonaa Amboo ganda Galaan Waddeessaatti geessuudhaan haala sukkanneessaa fi gara jabinaan guutameen ajjeesanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa guyyaadhuma kana bakkuma eerame kanatti yeroo lammaffaaf mucaa umriin isaa waggaa 17 ta'e Incaalaa Taayyee Ajjamaa jedhamu haala gara jabinaan guutameen ajjeesanii jiru. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Siree ganda Jaarsoo Waamaa keessatti mucaa maqaan isaa Danuu Malkaamuu Gammadaa jedhamu ajjeesanii daandii irratti gatanii bineensi qaama isaa mancaasee jira. Gochi sukkanneessaan kun adeemsa seeraa tokko malee namoota meeshaa waraanaa hin hidhamne irratti raawwatame. Gocha ammeenyaa akkanaa yeroo jalqabaaf kan raawwatame miti. Bara 2021 keessa humnoonni mootummaa Itoophiyaan hidhachiisee bobbaase dargaggoo Amaanu'eel Wandimuu jedhamu magaalaa Dambidolloo keessatti uummata fuulduratti baasanii otoo haatii fi abbaan firoonni isaa maaloo mucaa keenya ajjeesinaa jedhanii bu'anii watwaatanii haala sukkanneessaan rasaasatti roobsanii ajjeesanii. Bara 2022 keessas barattoota yuunivarsiitii 6 magaalaa Naqamtee mana isaanii keessaa TV daawwataa turan irratti marsanii qabuudhaan abbaa torbee jechuudhaan bifa gaddisiisaan ajjeesanii. Bara 2023 keessa aanaa mana Sibuu Siree keessatti humnoonni mootummaan hidhachiisee bobbaase dargaggootaa fi shamarran 6 erga ajjeesee booda bowwaa guddaa Hallayyaa keessatti bakka tokkotti awwaalanii. Gochi kun hundumtuu adeemsa seeraa tokko malee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin namoota nagaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatamedha. Hagayya 15/2023 godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa ganda baadiyyaa Birbirsa Guddaa Saabolee jedhamutti humni mootummaa biltsiginnaa namoota 5 erga qabanii booda gaaffii tokko malee namoota 3 ajjeesanii akka kanaan 1 Jaarraa Qajeelaa Bulbulaa, 2 Boonsaa Machii Abboosaa, 3 Daalee Gunjoo Tufaa, 4 Geetaachoo Gunjoo, 5 Bulloo Jimmaa Baalchaa kanneen jedhaman qabuun harka isaanii duubatti hidhanii erga dararaa ulfaataarraan ga'anii booda namoota 3 Boonsaa Machii Abboosaa, 2 Daalee Gunjoo, 3 Geetaachoo Diriyoo kanneen jedhaman uummata fuula duratti haala sukkanneessaan kan ajjeesan. Namoonni 2 lubbuun hafan immoo haala isaan keessa jiran fi eessa akka isaan jiran wanti beekame hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa lammiilee biyyattii diina alaa irraa eeguu fi nageenya isaanii mirkaneessuun gahee irraa eegamu ta'eesoo jiru itti gaafatamummaa kana dagachuudhaan uummata nagaa jeequu fi dararuu keessumaa immoo dargaggoota bu'uura dhaloota garee ta'an dhabamsiisuu irratti fuulleffatee jira. Hawaasa idil-addunyaa fi dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman lammiilee dararamaa jiranii fi nama isaaniif dirmatu dhaban kanneeniif dhaabbachuu qabu. Hawaasa idil-addunyaa gocha sukkanneessaa gara jabinaan guutame kana ifatti balaaleffachuutu irraa eegama. Murna akkanaatti gocha sukkanneessaa dhala namaarraa hin eegamne namoota nagaa irratti raawwatuuf tumsa siyaasaa fi maallaqaa gochuufiin tumaalee seeraa fi waliigaltee mirga dhala namaa idil-addunyaa cabsuudha. Uummati sagaleefuu deeggarsa hin qabne abbootii irree jalatti akka dararamaniif karaa bal'isuudha. Uummanni Oromoo gocha bineensummaa fi gara jabina ajjechaa fi dararama kana jalaa walaba ba'uudhaaf qabsoosaa finiinsuu qaba. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo fulbaana 9/2023 Finfinnee.